سنيفو خن واني جريد 1 جريد 1 إلى خن تولا جريد 3 دامري جريد 4 5 6 7 قافة مني سنيفو قا أسمرتي سديتم دبالو لا يجو كنيا بيبلا ما في سديتم مرة سوري بيبلا ما في سقلتم مرة سديتم قافة دبالتن دبا سدي في ميكا تايجولا دبا سدي في ترباتما تايجو دبا سدي في ترباتما بفما سنين أسرتي سديتم قافة دبالتن 0 خلشان takka qabna kana wajjin 450 asamarratti ammallee meeqa jechuudha 80 daballa 0 13 takka qabna kana wajjin meeqa taate jechuudha 5 80 daballa 0 takka qabna kana wajjin 610 jechuudha amma kun grade mega jechuudha grade 3 dha 4 kon grade 4 dha grade 5 grade 6 grade 6 mega jechuudha grade 7 dha jechuudha bifa kanaan akkatti order godhuu dandeessan jechuudha just irruma dabaluu qofa jechuudha irruma dabaluu gaafa hennugaa tajal qabaatan irratti 80 dabaltan tadhumaan harkattan beekadhaa itti aanu harkattan malee sequence jechuun maal jechuudha wal duraa duubaan seera tokko eegee hordofu seera tokko eeganii kan deeman jenne defined and follow common rules yookaan fixed rule ta'e jechuudha kan hordofanii maree akkuma jalqaba haasaa turre jechuudha waa'ee sequence dha bifuma saniin jechuudha kha isa dura argachuudhaaf maal jechuudha kha common termii san maal godhu common termii kha isa booda argachuudhaaf kha dura tan irratti common termii san dabaluudha jechuudha kun mala maali jechuudha kha sequence kha maal ta'e jechuudha isaan san keessaa maal taate kha arithmetic sequence jennaan jechuudha okay kana yoo jenneen egaa mata dureen itti aanu Fibonacci inda mulaatuu sequence qayyuu jechuudha mulaatuun dhalataa Itoophiyaati akkasumas Itoophiyaa keessatti baratee jaa seenaa isaatiillee xiqqishoo hanqasee fakkaata fatamni hallaaludha garuu immoo san duratti activity 1.2 tan hallaallu two squares with side lengths of 1 are arranged side by side dan arranged taaniye isaan zammaaliye 2 square dha je squareota lama ka side lengths isaanii takka takka ta'e gama gamanatti maal ta'e jechuudha arranged taanii jechuudha the rectangle made has vertical lengths of 1 and the horizontal lengths ammoo 2 dha gaafa rectangle uuman ammoo isaan lengths vertical isaanii takka horizontal isaanii immoo lamaati place a square with the side lengths of 2 next to it gaafa immoo isiisan bakka side isiisan keenyu jechuudha maal arganna jaa rectangle made has vertical lengths meeqa ta'e jechuudha kasatti taate akkasuma horizontal lengths isaa immoo kalama ta'etu uumame jedha gaafa akkam jechuu isaati fakkeenyaaf amma kanaa jirame kana fuunee gaafa horizontal side gaafa keenya maaltu uumame jaa wanni sadii qabuutu uumame jechuudha wanni sadii qabuutu uumame jechuudha side sadii yookaan lengths sadii qabuutu uumame jechuudha lengths isaa akka sadii ta'e kamaaliiti lengths isaa horizontal isaa lama garuu vertical immoo meeqa ta'e jechuudha kan vertical isaa sadii ta'e jechuudha uumame jechuudha
Okay, after this eegas booda jechuudha arrange a sequence with the side lengths of 3 the square with the lengths of 5 katee wajjin arrange goota and the square with the lengths of 80 to make a large rectangle godhuudhaaf jechuudha. No bifa kanaan ta 8 ta 5 fi akkasuma lamaa gaafa arrange wajjin goote maal godhuudhaaf jee rectangle guddaa ta'e tokko meek godhuudhaaf jechuudha tolchuudhaaf. Amma asirratti based on the figure 1.2 jechuusaati 1.1 jee below answer the following question jechuudha. Question kana deebisaa jee what is the sum of the area of all inner square kana gaafa walitti dabalatan areaawwan isaanii sun meeqa ta'a jedha. Amma gaa areaan tanaa jira tanaa jira tanaa jira tanaa jira tanaa jira tanaa jira galatanii amma kun isin inni mul'ata yaada nu asitti takkaa jira asitti takkaa jira maal jalqaba irratti nu jalqaba irratti la two squares with a side length of 1 are arranged side by side mokka mokkatti jechuun akkuma kanatti asii fi asitti arranged taate jira. Kanaafuu asitti area lamaa jira jechuudha. Okay. Na hubattan jee yaada. Kanaafuu asitti amma lakkoofsa qabnu meeqa jechuudha. Saayidiin nuti qabnu isaan sunis square inni mire square akkuma beektan area isaanii gidi barbaadan gamni isaanii guutuu wal qixa mire yoo leengisiin tokko takka ta'e takka baay'isuu takkaati yoo lama ta'e yoo lama baay'isuu lamaati afur ta'e afur baay'isuu afurii jechuudha. Square gisee danga gamni hundinuu wal qixa jechuuti mire. Okay. Atti fufnu. Atti fufnu. Kanaafuu waanii meeqa jira jechuudha. Waanii bakka lama jirti jechuudha. Bakka tana takka as takka jira jechuudha. Okay. 2 jira, 3 jira, 4 hin jirtu, 5 jira, 8 jira jechuudha. Kanaafuu saayidii hangana qabna jechuudha. 1 1 2 3 5 8 kana qabna saniifuu maal goona jechuudha. Squareedha isaan hundinuu waan ta'eef square gaafa goona waan square meeqa taati waanuma taatu akkasumatti waan square ammallee waanuma taati akkasuma bifa saniin 2 square no 4 3 square no 9 5 square no 25 8 square no 64 jechuudha. Bifuma kanaan walitti daballee jechuudha. Gaafa walitti daballu meeqa nu dhufti? Kuniif kun gaafa walitti daballu 2 ida'uu 4 6 kana wajjin meeqa ta'e jechuudha? 30 39 isn't it? Lama inni yaa 39 sagalii tanaa wajjin jechuudha. Ida'uu 64 ta'e jechuudha. Isn't it? Shambaayis shanii kun 25 sun ta'in 25 kuni kun asitti meeqa ture jechuudha? 30 takkaa miti ture. Kanaafuu 30 takkaa fi kun meeqa 40 ta'a jechuudha. Isinii galee kanaaf kun lamaan jee takka lama mire afur yoo wajjin meeqa taate jechuudha? 6 qabaddaadha. Asitti 25 jechuudha. Because shambaayis shanii 25 mire saniifuu 6 fi 25 meeqa taate jechuudha? 6 fi 25 30 takka taate jechuudha. 30 takkaa fi 9 meeqa taate jechuudha? 40 jechuudha. 40 fi 64 meeqa taate? 100 takkaa fi 4 taate jechuudha. Kanaafuu gaafa walitti daanu asitti what is the sum of area of all inner square dha jechuudha. Meeqa ta'e jechuudha? 104 jechuudha. What is the area of outer rectangle dha meeqa jechuudha?
Eeriyaan outer rectangle meeqa ta'e? Amma isaan kun maal uuman jee guutuun isaanii walitti gaafa daballu rectangle jee. Ammoo keessa gaafa kattamu morroo square jee mire saniifuu akkuma kitaabni keessan jeetti yaana jechuudha. Garuu isiin gisee kan laaltan amma guutummaan isiitu maal fakkaatti jechuudha. Yookitti kana kan laallee square fakkaata garuu kaaddamuun murame kun maal rectangle fakkaata jechuudha. Garuu kitaabni keessan kaaddamuun murame kana square jee fudhate alaa kana ammoo guutuu isiidhaa maal jee fudhate rectangle jee fudhate jechuudha. Akkuma inni fudhatetti hojjanna jechuudha. Okay, saniifuu asirratti heightiin isaa meeqa jechuudha. Heightiin rectangle kana 8 isn't it? Heightiin isaa 8 kami 8 ta'a jechuudha. Inti kun hoggama kanaan squarein guddaan isaa maal jechuudha 8 gama kanaan 5 asiin 3 asiin meeqa jechuudha. Asiin wanni isaa kun takka inni mire kana lamaa fi takka gaafa walitti dabaltan meeqa 3 mataa jechuudha. 3 fi 5 gaafa walitti dabaltan 8 mataa mire saniifuu heightiin isaa 8 widthtiin isaa ta'u akka inni isaa asiinis 8 mire kun asiinis 5 5 fi 8 meeqa 13 ta'a jechuudha. Isn't it? Kanaafuu akka inni isaa kun 8 kun 5 walitti gaafa daballu 13 ta'a jechuudha. Kanaafuu heightiin isaa 8 widthtiin isaa meeqa jechuudha. 13 jechuudha. Kanaafuu 8 baay'isuu meeqa ta'e jechuudha. 13 jechuudha. Kamaaliifi rectangle meeqa dhufanii jechuudha. Gaafa waliin baay'isu 100 afur kanna jechuudha. Because 8 baay'isuu 3 meeqa 24 bareeffannee lama qabna. 8 baay'isuu takkaa meeqa taati 8 fi 2 meeqa taati 10 miti 104 jechuudha. Okay. Sirriitti maal jedha? What is the relation between A and B? Walitti dhufeenyi A fi B dha maal jedha? They are what equally jechuudha. Isaan wal fakkaata jechuudha. Outer rectangle area fi akkasumas the sum of area of all inner square dha maal jechuudha. Wal qixa taati jechuudha. They are the same jechuudha. Walqata gatiin isaanii kaan 104 kaan 104 jechuudha. Fibonacci sequence. Leonardo Fibonacci namni jedhamu kun jechuudha. Italian mathematics dha. Leonardo Fibonacci made advance in number theory and algebra. Fibonacci also called Leonardo of Pisa Tureya produced numbers that have many interesting properties such as birth rate of rabbit and spiral growth of leaves on some trees. He is especially known for his work on a series of numbers including Fibonacci series. Such each number in Fibonacci series is equal to the sum of two numbers that come before it. Tokkoon Fibonacci series isan jechuudha. Lakkoofsa isa dura dhufe san lama walitti ilaalanii isa itti aanu san arganna jechuudha. Fibonacci sequence arose when he was trying to solve a problem of the following kinds concerning the breeding of rabbit jechuudha. Horsiisa illeenxiidhaatiif jechuudha. Fayyadamaa ture jechuudha. Rakkoowwan akkasii furuudhaaf fakkeenyaaf yaadnu maal jennee yaadne suppose jennu that rabbitiin kun lives forever. Illeenxiin kun bara baraan ka jiraatu jennu je. And that every month each pairs produce a new pair. Tokkoon pairiin lama jechuudha. Lakkuun lama ji'aan lama bakka buuste jennu je. Which become productive at the age of 2 months. Ammallee akkasuma bifa saniin productive ta'uu dandeessu. Yoomitti jechuudha ji'a lamatti jechuudha. If we start with one new born pair
gaafa one newborn pair dha start gonu how many pairs of rabbit will we have in the earnest month hangum takka qabaachuu dandeenya jechuudha. Jaa jechuudha bifuma formula inni isinii kaayatan jechuudha. Fakkeenyaaf amma if n keenya gaafa waan ta'e Fibonacci keenya waan ta'a akkasumatti if n keenya ol ta'aa 2 ta'e jechuudha. Akkuma asirratti argitan n keenya gaafa 2 ta'e Fibonacci akkasuma waan ta'a jechuudha. Bifuma saniin jechuudha formulaan inni kaayee kana jechuudha. Fibonacci of n minus 1 plus f yookaan Fibonacci n minus 2 dha. Formula jechuudha n keenya greater than or equal to 3 gaafa ta'e jechuudha. Naaf formulaan isaa kana jechuudha Fibonacci dha. Waan gaafa ta'e maal jechuudha just waan dhaan of fudhatan jechuudha. Waan 2 gaafa ta'e maal fudhatan jechuudha. 2 nis waanuma jechuudha. Bifuma saniin gaafa 3 ta'e maal ta'a jechuudha. 1 plus 2 meeqa ta'a jechuudha 3 dha. 1 plus 2 meeqa ta'a 2 dha. 2 plus 1 meeqa ta'a jechuudha 3 dha. Bifuma saniin akkasatti 3 plus 2 no 5 plus 3 no meeqa ta'a 8 bifuma kanaan itti fufaa deema jechuudha. Okay, kana fakkaata. Example 1 marriage list the first 80 terms of Fibonacci sequence. Draw its graph. Asirratti picture wanni tuttura I guess picture rabbit dha jechuudha. Rabbit fayyadaman emoji fayyadamanii asirratti rabbit ture asirratti agarsiisuu dide garuu san jechuudha. Asirratti black screen agarsiisa kun jechuudha. Asirratti list the first 80 terms of Fibonacci sequence and draw its graph. Fibonacci sequence takkaan keessatti tarreesse jaa akkasumatti illee graafii isaati illee itti kaasee jaa kun bifuma kanaan jechuudha. Takkaa takkuma inni bire qalamaatis takkuma qasadii immoo kana lameen gaafa walitti dabalee meeqa ta'e jechuudha. Tuudha ta'a jechuudha. Lamaafis takka gaafa walitti dabale sadii fi lama gaafa walitti dabale 5 bifa saniin akkasitti jechuudha. Deemaa jechuudha. No graafiis gaafa kaastan bifuma kanaan jechuudha. Bifa kana kaafamtee jechuudha graafiin. Ati kun mulatu lama nama jedhamu jechuudha. Mulatu sequence kana jalqaba kaasaa jalchaa ture sanitti Professor Mulatu Lamma is an Ethiopian mathematician nama ta'e jechuudha. He pursued maal argate jechuudha degree isaa education through university in Ethiopia keessa jiran jechuudha. Earning bachelor degree jalqabaadhaa keessatti jechuudha bara 1977tti Addis Ababa University irraa fudhate jechuudha. He continued his study itti fufee jechuudha at aforementioned university olitan kaawinat university tante jechuudha maal fudhate jechuudha. Obtain godhe jechuudha maal master isaadha applied mathematics jedhamu bara 1982 jechuudha. Following this accomplishment kana hordofee jechuudha he has enrolled godhe jechuudha at Kent State University tajaajamtutte jechuudha. He pursued kana fudhate maal master of arts in pure mathematics in 1993 keessatti jechuudha. Professor Mulatu completed his academic journey with Doctor of Philosophy from Kent State University in 1994. In 2011, he introduced Mulatu number jetini ibsa named after him to the mathematical community and to the world kan himame jechuudha. Maalitti Mulatu number kaa'ee jechuudha. Formulaan inni baases kana jechuudha. Professor Mulatu introduced the sequence of the form. If n keenya takka ta'e Mulatu's numbering jechuudha. Akkuma jeetti Mulatu numbering maal taate jechuudha 4 dha. If n horkatine taatu ta'e immoo Mulatu numbering 1 ta'a. Bifuma saniin m Mulatus n minus 1 yookaan Mulatus sub n minus 1 plus Mulatus n minus 2 if n keenya greater than or equal to 3 gaafa ta'e jechuudha. Formulaan Mulatu kana fakkaata jechuudha. Fibonacci akkuma ilaalaa turre jechuudha.
san adda adda jechuun kana fn minus 1 no jalqaba inninsa jalqaba kana waan ta'e kunis waan ta'e kun ammoo bifa kanaan jalqaba 4 ta'e itti aanu maal ta'e jechuudha itti aanu waan ta'e jechuudha akkuma agartan garaagarummaa ni qaban jechuudha. Kanaafuu recursive sequence, a sequence that related to the general term an of a sequence where one or more of the terms that comes before it is said to be defined recursively. Maal jee sequence where one